Nukenya jenne si amanne harka sifru kunne. Wayo wayo amenyu manke dangada barang kuno argine. Wayo wayo. Ashama harka fuune daawwattoota Isaaq Zeenuu hundi keessan akkam jirtu fayyaa keessani warri maatii kan kun taane hundi keessan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'an isiniin jedha. Akkuma kan keenya sa'aatii 24 duratti online irra kan turte Seenaa Raggaasaa kan jedhamtu qarree sabboontuu cimtuu siitii waraana mootummaa nama nyaataa kanaan kan ajjeefamte jechuudha. Eda galgala magaalaa Gincii keessatti egaa mootummaan nama nyaataan kuni buleetuma bulee ilmaan Oromoo qulqulluu Oromummaa isaaniitiif boonan namoota ciccimoo ta'an ajjeesee gatee akkuma garaa haadholii keenyaaf abbootii keenya madeessuu itti bare ammas madeessaati jira. Seenaa Raggaasaa mucaa amala gaarii fi jaallatamummaa qabdu miseensa dhaaba kamiyyuu kan hin taane halkan eda magaalaa Ginciitti poolisii mootummaatiin waba waliin hidhata qabda jechuun manaa gad baasee waajjira poolisii fuulduratti rasaasa lamaan ajjeesee gatee jedha ragaan nu arganne. Gara jabeenya akkamiitti dubartii irratti nama dhukaasa gara jabummaa akkamiitti dubartii irratti kan nama dhukaasu keessatti qarree ammallee waan tokkollee ajaa gaarii adda baastee hin argine jechuudha. Mucaa kichuutti kutee imimmaan guyyaadhumaan guyyaatti ija keenyarraa qoraatiin jiru jechuudha. Egaa waraabessi madaa'ee gaafa baduudhaaf jedhu namoota hedduu cicciniina waan ta'eef dhumni isaanii gaheeti jira. Kanaaf namoota adda baasaniiti miti kan isaan ajjeesan yeroo ammaa kana daa'imas manguddoos jaarsaaf jaartiis hin qabatu jechuudha. Seenaadhaaf Rabbi boolla siitti daadhii haa guutu jenna. Sa'aatii 24 duratti seenaan online irra turte akkuma keenyaa kana jechuudha. Gadaa fi dhugaadha kallachi keenya, jifuu fi safuudha kabajni keenya. Gadaa malee hin faarsinu gadoo, luubaan bulla hin qabnu madoo. Nangala hin jedhu namni osoo keenye fala hin argatu. Namni faloo hin beekne sirba Galaanaa Gaaromsaa keessaa walaloosiin kuttee suuraa isaatii wajjin hin maxxansitedha jechuudha. Akkuma keenya waan ta'e guyyaa tokko dura online irra turte jechuudha. Siinis amma garuu kichuutti kutee mootummaan kuni egaa gadda onnee namaa cabsuudha. Egaa kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa waa hedduudha kan argine. Kanaan dura torban darbe keessatti keelloo miidiyaa dhugaa jiru dubbii mootummaa Dr. Abiyyi kan waggaa 10f teessoo kan gadi hin gadhiisnu kan jedhaa ture jechuudha. Soba jedhanii piippiin kan intinaa ta'a turanii kan dubbataa turanii dhugaa ta'uusaa kunoo har'a Taayyeen nutti agarsiiseeti jira. Teessoon sirbi Galaanaa namoota hedduu iyyisiiseeti jira. Sirbi Galaanaa guyyaa lama keessatti 500 ol daawwatameeti jira. Amma gara 600tti deemaati jira. Seenaa haaraa galmeessuutti jirra jechuudha. Torbeen guutiin miiliyoona galuudhaaf deemaa jira. Guyyaa 3tti har'atti miiliyoona galuun oolu. Egaa kun injifannoo qabsoo keenya isa tokkooti jechuudha. Kanarraan kan hafe Kilippii sanarratti waan ajaa'ibaa hedduudha. Suuraan saallee kilippiiwwan achirratti hojjetaman akshiniin hundi isaatuyyuu kan ergaa qabudha. Warri phiiphii iyyuu jalqabaniiti jiru. Taayyeen adda wanni inni barreesse barruu fuula Facebook isaa irratti teessoo duwwaa jedha. Kilippii sanarratti akkuma argitanii teessoon yeroo jalqabaa teessoo duwwaa ture. Sana booda gara dhumaa keessatti alangee kan irra kaa'amtee jirtudha. Teessoon sun hiika guddaa qaba. Daayirektara kilippichaatiin daayirektara yeroo jennu sirba sana dhaggeeffatee daayirektarri tokko sirba sana dhaggeeffatee skriiptii baasaa fi akkamitti akka hojjetamuu qabu ergaa akkamitti dabarsuu qabu akkamitti akka waraabamuu qabu diraamaatikaalii isaa itti hojjeta itti uuma jechuudha daayirektarri. Egaa Taayyee Danda'a akkas jedhee teessoo duwwaadha. Nuti badhaadhina daandii idaamuu qabannee duratti deemna. Ummata qananiisuuf gatii kanfallu qulqullinaan hojjanna.
sirriidha gatii hedduu aarsaa Oromoon hedduutti kaffalee aangoorra sin baasee isin immoo kun amma aarsaa itti kaffalchiisaa jirtu ilmaan Oromoo ajjeestanii qarree qeerroo ajjeestanii jechuudha. Aarsaa sin kaffalaa jirtanu teessoo kanaaf baay'ee olaanaadha ilmaan Oromoo daguuggaa jechuudha. Kun dhugaadhuma jiru. Teessoo duwwaa yoom abjoonnaa jedha. Duraanuu teessoo bareedaa irra nama jabaa qabnaa jedha. Nama ilmaan Oromoo daguuguuf irraa qabu jechuudha isaanii. Namicha Itoophiyaa miti Afrikaa fi addunyaafuu ni abdannaa jedha. Namichi kun Afrikaa miti Itoophiyaa bulchuu dadhabeetuyyuu Ameerikaaniif gamtaan Awurooppaatti kaatee amma akkatti bakka miliqu dhabee rakkataa jiru jechuudha. Ilmaan Oromoo daguugee nama akka kana Afrikaa mitiiti addunyaan guutuun iyyuu ni waggaa 3 aangoorra jiru itti duuluu jalqabdee jirti jechuudha. Egaa kan yeroo kanatti teessoo duwwaa faarsitu caphanaadha. Ammoo hattuu fi raatuun abadan teessootti akka hin baane jala murree himnaadha. Torban darbee keelloo miidiyaa haasaa muummee ministeeraa yeroo gadi baasu waggaa 10 aangoo kan koo gadi gadhiisuu du'een bada maleedha ture. Sana booda dubbiin kun walitti gamaaf gamanaaf funaana meedhanii iyyaa turanii garuu immoo dhugaa akka inni ta'ee kunoo jarrinuyyuu qondaalli mootummaa ifa baaseeti jira jechuudha. Mootummaa teessoo kana akka gadi hin dhiisne. Teessoon sirba Galaanaa Gaaromsaa irratti argamte suni baay'ee jara quuqxeette jechuudha. Ergaa guddaadha kan dabarse akkuma Lataa Qana'ii jedhee teessoo tokkoon ergaa 1,000 jedhee. Egaa Amansiisaa Ifaa waan addaati kan inni hojjete achirratti daayirektariin isaa. Kanaaf Galaanaa Gaaromsaa Hacaaluu yoo yaadattaniittu ta'ee jedhee waraabessoonni kun akkuma Hacaaluu nyaatan Galaanaa sun jalaa nyaachuudhaaf jiru waan ta'eef Galaanaaf eegumsi godhamuu qaba. Silas biyya keenya keessatti lammii lammaffaa taanee jiraataa jirra. Lammii lammaffaadhaa gaditti iyyuu jiraataa jirra jechuudha. Ilmaan Oromoodha yoo jettee ajjeefamta yookaan ta'e quuqaa garaa kan keetii sirbaanis ta'ee dubbiidhaanis ta'ee dubbattee kunoo wanti si eegu waan biraati jechuudha. Egaa Amansiisaa Ifaadhaa fi Galaanaa Gaaromsaa Hacaaluu ituma amartiin qubatti jirtu amma qubarraa buutee baddutti namatti mul'attu bakkisi jechuudha. Kanaaf baay'ee mummachaati jiru waraabessi ilmaan Oromoo artistoota Oromoo daguugee nyaatee bare jechuudha. Kanaaf dubbiin Taayyeen hadha dubbate dhugaa jiru ifa baaseeti jira. Kanarraa ka'uudhaani Amansiisaa Ifaa eenyu hiriyaa piikchar daayirektarrii sirboota Oromoo amma tarkaanfachiisaa jiru. Amansiisaa Ifaa sirbootan hedduu daayirekti godhe sirbootanii daayirekti godhe awwaardiiwwan adda addaatiif badhaafameeti jira. Kana caalurraa kaasne jechuudha. Bara 2015 akkaadaamii fiilmii Toom keessatti barattoota jiran keessaa daayirektara cimaa jedhamuun injifate galma isaa eegale. Sana booda sirba artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa boolla isaatti daadhiin haa guutu maalan jira jedhu direct godhee sirbisuun baay'ee jaallatame. Bara sana keessa sirbisuun akka Itoophiyaatti filannoo ummataatiin awwaardii dirree tuub injifate. San booda Production hiriyaa jedhamu banatee kilippiiwwan babbareedoo afaan Oromoo sadarkaa biyyaa qofatti osoo hin taane akka addunyaatti dorgomaa fi ajaa'ibsiisoo ta'an kaameeraa booda dhaabbatee aartii Oromoo guddisaa kan jiru Amansiisaa Ifaa dhugaa galataa fi kabaja guddaa nu biraa qabda. Barruu kana fuula Muhammad bin Aljaziiraa irratti kanan argadhe jechuudha. Egaa fuula FB isaarratti egaa Amansiisaa Ifaa akka nama weellisaa tokkotti yookaan aartii keessa jiru tokkotti nama dinqisiifadhuu fi sirboottan siich hayyoota gurguddaa irratti akkana hojjetan godhee daayirekti gochisiifadhu keessa naman hawwuudha. Amansiisaa Ifaa sirboottan inni hojjete keessaa kana caaluudhaa kaasee sirba Jaamboo Jootee kan meelbaa baay'ee jaallatame barreerraan darbine sana daayirekti godhee baay'ee ittiin beekame. Dramaatikaalii achi keessatti hojjetee akkaataan kilipii sanatti waraabe adda jechuudha.
dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Amansiisaa Ifaa Daayirektarummaadhaani warra abashoota bareecha harka hedduudhaan ni dursa jechuudha. Nuti baay'ee wal faarsuudhaaf bakka walii hin qabnu waan ta'eef wal faarsuus wal guddisuus hin beeknu waan ta'eef achi sanarra darbee Amansiisaa Ifaa sirba Andu'aalam michuu dhugaa kan jedhu daayirekti kan godhe isa. Michuun dhugaa sun walaloo fi yeedaloo isaa Yoosan Geetahuun kan hojjete. Andu'aalam haala gaariidhaan hojjete daayirekti kan godhe Amansiisaa Ifaatii riyaa piikchar jechuudha. Sirba sana keessatti ergaa gurguddaadha kan inni dabarse. Sirbi sun jaallatama guddaa fudhateeti jira uummata Oromoo irra darbee uummata Itoophiyaa guutuu addunyaa irratti guutuu jaallatama fudhateera. Achi ammas dhufee sirba yoo yaadattan ta'e yoo ilaaltan ta'e Oromiyaa kan jedhu kan Isqiyaas Mazammir kilipii isaa daayirekti kan godhe isaa piikcharaa fi viidiyoowwan adda addaa dookumantariiwwan adda addaatiin haala inni itti sirbi sun kilipii irratti hin hojjenne garuu suuraadhaan viidiyoodhaan irratti hin hojjenne Isqiyaas Mazammir sirba baay'ee bareedaadhaa fi Oromiyaan maal akka taate bareechitee ibsuudha. Sanas daayirekti godhee edit godhee kalariis waa hunda isaa ofiif hojjeta Amansiisaa Ifaa jechuudha. Sanarra darbee ammoos dhiyeenya kana kan ajaa'iba Andu'aalam isa haaraa jechuudha. Darbee ilaallaa kan jedhu isa daayirekti godhe haala inni itti hojjete argitaniitu hundi keessanuu jechuudha. Sirbi sun ji'a tokko keessatti miiliyoona 1 galee amma gara miiliyoona 2 tuqaa wayii galeetti jira sirbi suni. Egaa daayirektara Oromoon qabdu keessaa Amansiisaa Ifaa nama cimaadhaaf nama dudduuba kaameeraa taa'ee aartii afaan Oromoo fi qabsoo Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisaa jirudha jechuudha. Daayirektara ciccimaa namoota ciccimoo nama lama arganneeti jirra. Leencoo Fiqiruu akkuma kana sirba Margituu irratti kan daayirekti godhee sirboottan hedduu daayirekti godheeti jira. Leencoo Gammachuus kan daayirekti godhee muquxaa'ee yeroo jalqabaatee achirraa ka'eetu sirboottan hedduu kan Isqiyaas Mazammirii fi Daangaa Ilfinash kan hojjete jechuudha. Warreen kuni dudduuba kaameeraa ta'anii aartii Oromoo irratti baay'ee tarkaanfachiisaatu jiru. Galata guddaa nu biraa qabdu isiniin jenna. Egaa sanarra darbee amma immoo kan mootummaa kana iyyisiisaa jiruu fi hibboo nutti ta'e jechuudha. Sirba daqiiqaa 7 keessatti yookaan daqiiqaa 6 keessatti kitaaba guddaa baasuu danda'u Galaanaa Gaaromsaa guyyaa lamaan kana keessa YouTube isaa irratti gadhiisee amma gara 500 ol 600 ol deemaatu jira guyyaa 3 kana keessatti miiliyoona galee riikardii haaraa galmeessuutti sirba deemaa jirudha jechuudha. Sirba kanarratti ga'umsa daayirektarummaa isaa baay'ee kan agarsiise. Sochiin isaa wanti hundi isaa keessatti daawwattan hundi isaatu ergaa gurguddaa qaba. Leenci lamaan kun leenci Oromoon qabdu kun Amansiisaa Ifaatiif Galaanaa Gaaromsaa yeroo ammaa kana keessatti afaan waraabessaa walakkaa ta'anii waan garaa isaanii waan uummata Oromoo ragaa jiru waan dubbataniif baay'eetti uummatamaa jira waan ta'eef jaraaf ammas akka caaluu jaraa waa ta'e bo'uu keenyarraa gurra kan keenyas ija kan keenyas jararra dhaabbachuu jararra kaawwachuu qabna eeggachuu qabna qabeenya kan keenya eeggachuu qabna dhaamsa kan keenya jechuudha. Sirbi Galaanaa Gaaromsaa ammas adeemee riikardii haaraa galmeessuu danda'udha qaba. Egaa guyyaa har'a waa ajandaawwan 3 olidha kan jirani. Ajandaawwan hedduutu jiru. Amansiisaa Ifaa nama hedduun ragaa baafiiti jira. Fuula Feesbuukii Taakkalee Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii jechuudha. Feesbuukii isaa irratti illee Amansiisaa Ifaa kana kan inni ol kaasaa turetu jira jechuudha. Kun waan milkii osoo hin taane dinqisiifachuun isaa akkuma jirutti dhugaa jiru ba'ee garuu gaafa jarri namni tokko jira nama faarsu jalqabanu dudduba sawaatu jira waan ta'eef kana gurra keessaa sammuu keessaa qabaachuun keenya in oolu. Waraabessi Hacaaluu nyaata jara kanas nyaatee jennaan ay jenneetuma dhiisuudha malee silas maal fiddi waan fiduu akka waan tokko kan dandeenye argaati jiru jechuudha. Tokkummaan kan keenya adda adda waan deddeemaa jirruu fi tokkummaan kan keenya yeroo ammaa kana keessatti baay'ee barbaachisaadha. Weellistoonni Oromoo garri caalan mana hidhaa keessatti jiru. Namoonni hedduun jechuudha. Weellistoonni Oromoo kaameraamaanii, daayirektarrii, editarrii Jawaar Gammaduu amma yoonaatti ni qabne waan tokko irrallee hin geenye jechuudha. Kanneen akka jarri falmataa kabbadaa hundi jaraatuyyuu mana hidhaa keessa jiru falmattoonni sagalee Oromoo ta'anii jedhanu jechuudha. Boru waan nu mudatu hin beeknu waan ta'eef
qaaliiwwan kan keenya kana eeggachuu dirqama qabna. Egaa qarree kan keenya sabboontuu keenya har'a du'aan nu biraa dhabamtee boolla siitti daadhiin haa guutuu qabsaa'ota Oromoo hunda boolla isaanii daadhiin haa guutuu nutis immoo kaayyoo isaanii galmaan gaachuudhaaf ni qabsaa'an hamma danda'a ta'etti jechuudha. Galatooma. Nagaatti. Nu keenya jennee